Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan guyyaan har'aa muddee 15 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Babaroota olan soora haala keetti oduu har'aa sitti hima. Oduu har'a qabne keessaa Siiriyaa Aleppoo keessaa namkum kurnye hedduu baqachiisuu jiranii warri wal ammaaf waraana walirraa dhaabe mataa oduu keessaa tokko. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalany eessa jira? Kana ilaalchisuun oduu keessatti gabaasaa qabna. Industiriin boba'aa gaddeebi'uun dinagdee addunyaa miidhaa jedhu aangawoonni dhaaba boba'aa addunyaa gabaasa oduu keessatti qabnu kabirooti. Gabaasi oduudhaa booda immoo gurmuun tokkummaa mootummoota akka Sudaan kibbaa siviilotaaf eegumsa barbaachisu hin goone jechuun qeeqame. Qophiin fayyaas mata dureelee adda addaa irratti gabaasaa qindeessa qaba. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora. Somaalee Mogadishoo keessatti har'a loltooti ja'a bombiin fixan. Bombiin tuniin akka bulchootii jedhanitti waan akka dansa akka bombiilleetti hojjetamee miti. Jarkaan keella makiinaa Mogadishoo Birjiraa keessatti fixan. Akka jecha oduu himaa bulchiinsi naannoo Banaddir Abdufattaa Omar Haleene VOA'tti himetti keellaan kun Mogadishoo gama kaabaa dhiyaatu naannoo hedduu wal qunnamsiisuu danda'a. Nama dhumat malee 13 mammadaa'e. Madoolee haga guddaan hawwaniif ijoollee mana yaalaatti ittiin gargaaruu jiran. Tan maleellee namichi milishaa Alshabaab ta'uun ooluu jedhan tokko makiina isaa bombii itti awwaaleetiin mana nyaataa Mogadishoo jiru biratti gallakkiseetiin bombiin sun isijjeeftee nama hedduullee mammadeessite. Mana nyaataa kunin gara baadiyyaa jira. Lafti bombii itti awwaalan tunin mana nyaataa yoo hedduu gaazexeessota hojjettoota mootummaatii fi nami biyya alaa nyaata keessa nyaatu. Gaazexeessaan gaazexaa baruullee fitee faakti jedhaniitii fi gulaalaa akka ta'e Tamasgeen Dassaalany eessa akka jiru maatiin isaanii barbaaduu jiranii haga dhabanii guyyaa 9 keessi jiran. CPJ'n koreen gaazexeessotaatiif falmitammoo mootummaan Itoophiyaa gara gaazexeessaan jiru beeksisuu qofaa miti hiikuufillee itti gaafatamu qabaa jedha. Tsiyoon Girmaattuu gabaase namo. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalany qopheessaa olaanaa fi abbaa qabeenyaa Fitih Addis Taayimsiif faakti jedhamanii ture. Tamasgeen Dassaalany oduu dharaa tamsaasuutti himatamee hidhaan waggaa 3tti muramee mana hidhaa Zuwaay keessatti hidhamee ture jechuudhaan dubbata obboleessi isaa Taarikuu Dassaalany. Guyyoota 9 dabran kana keessa garuu maatiinsaa mooraa hidhaa Zuwaay sanatti deddeebi'uudhaan gaafachuu yaalaniyyuu argachuu akka hin danda'intu dubbatamaa jira. Gareen mirga dhala namaa Afrikaaf gama bahaatiif gaanfa Afrikaa Tamasgeen eessa jira mata duree jedhuun ibsa baasee jira. Ibsa kana boodas gareen mirga gaazexeessotaaf falmu sadarkaa addunyaa CPJ'n Tamasgeen Dassaalany eessa jira gaaffii jedhuun dhaamsa dadammaqinsaa erguutti jira. Obboleessaa gaazexeessichaa Taarikuu Dassaalany akkana jechuun dubbata waa'ee kana. እንደተለመደው ነው እንግዲህ ሲሄድ የለም አሉ የለም ምን ማለት ነው ስንል በቃ egaa akkuma baratame yeroo deemne gaafannu hin jiru jedhan maal jechuudha jennaan eessa akka jiru hin beeknu jedhan jechuudha. Tamasgeen namni jedhamu as hin jiru jedhan guyyaa 4 dura akkasuma dhufnee gaafannee turree jenne lakki hin jiru eessa akka jiru hin beeknu jedhan jedha. Garee mirga dhala namaa falmu CPJ'f itti gaafatamaan gaanfa Afrikaa Mureetii Muteegaa bakka Tamasgeen jiru adda baafachuudhaaf carraaqina gammaatti godhan kan hin milkaa'in ta'uu dubbatu. Sabaa himaa hawaasaa irratti dadammaqinsa geggeessuu malee waan biraa akka gochuu hin dandeenyeetu mul'ataa jira jedhanii dubbatu. We of course continue to be very concerned. We have tried to highlight it on social media. Dhimma isaatti baay'ee yaaddoofnee jirra. Miidiyaa hawaasummaa irratti duula keenya geggeessuu garuu ittuma fufnaa jedhan Muteegaan. Xiyyuur geejjiba Masrii kaajji torbaan duratti lafa dha'e nami 66 caal keessa dhumata kan qabdu. Akka ministeerii daandii qilleensa Masrii har'a jedhetti caccab xiyyuura sun keessatti fillee bombii caccabisii argan. Xiyyuurri Masrii lakkoofsa 804 jedhanii beekan kunin adoo Paarisii gara Kaayiroo deemuu jiru. Garbi Mediteraaniyaan keessatti lafa dha'e nama hedduu fixe. Maanta lafaan dha'e ammallee qorachuu majjiranii qorannoon tun ammallee hin dhuman. Yaa'ee jamaa akka filannoo pirezidaantummaa Gaambiyaa dhiyootaan mo'amee jedheetiin abbaa mo'atee dabarsee jedheetiin eege ammoo filannoo sun hin lakkisuu jedhikaani
ammallee dubbiin isaa falamaa ta'uu jirti namni filannoo tana mo'ata Adam Baaroo ammoo yaayyaan filannoon sun abbaa mo'atee dabarsuu dhabuun seera malee jechuun dubbachuu jira yaayya jamaa kunin ammajii irra bu'aa jedheetiin dubbate ufuuftuu ganna 22 biyyi bulchee eege ammoo filannoon sunin akka itti deebi'u dubbate addunyaa hedduu mamsiisuu jira filannoo pirezidaantummaa Gaambiyaa ta'a torbaan lama duratti Baaroon harka 45tiin moo'e namni hojiirraan bu'uu jedhu kun harka 36 argate. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Aleppoo magaalaa Siiriyaa ta mootummaa fi milishootu mootummaa sun gargalchuu fedhan irratti wal balleessuu jiran keessa amma nama hedduu baqachiisuu jiran ambulaansii fi otoobisiin mootummaa hedduunu nama hedduu achi baqachiisuu jira. Madoolee fi nama waraan jidduun marfamallee akka lola dura baqachiisan irratti walii galan haga nama lola dura baqachiisanitti warri wal lolu waraan kana waan walirraa dhaabee fi nama hedduu tana jidduu bahuu jira warra baqachiisan kana hedduu otoobisii 19 fi ambulaansii 19 fi otoobisii 21tti guuree baqachiisuunitti jira jari kun ammaaf waraan walirraa dhaabuuf dubbachuu jira. Oduu ittaantu dabarra OPEC waldaan biyyoota zayitii addunyaa biyya alaa gurguruun beekamu akka zayitiin tun wal hin kasaarsine gatii isaanii irratti fala tolchuu danda'an irratti mari'achuu jiran gatiin zayitii barmeelii tokko ganne tokkoof jija asitti gad buuteetiin $56 taate gatiin zayitii inqullaayinii addunyaa irratti akkan gad bu'aa olum ka'aa deemuu jirti. Oduu tana Zaltika Hoket irraa arganne gara tujubee san deebisa. Gatiin dhukata boba'aa erga kaleessa baankiin qusannaa federaalaa dhala baankii ijoo ol kaasee booda dabalee jira. Kunis dinagdeen cimuusaaf mallattoodha jedhameera. Gatiin doolaaraa ol ka'uun biyyoota maallaqa akka biroo fayyadamaniif qaaliidha. OPEC yookaan dhaabbata biyyoota peetrooliyamii oomishaniif muummicha barreessaa akka ta'an Mohammad Barkindo miseensonni dhaaba kanaaf kanneen miseensa hin ta'in waggoottan dhiyoo as rakkoon isaan mudatee jira jedhu. Prices have crashed by as much as 80%. Gatiin boba'aa dhibbarraa harka 80 waan ta'uun gad bu'ee jira. Kaampaaniileen dhibbaan lakkaa'amanis sababa kanaan oomisha dhaaban. Investmentiin gama kanaan jirullee gaduma bu'ee jira. Aangawoonni OPEC akka jedhanitti bara 2015 keessa investmentiin gama boba'aan jiru kan addunyaa dhibbarraa harka 26 gad cabe waggaa kana dhibbarraa harka 22 gad bu'a jedhamee tilmaamama. Haalli kun industirii boba'aa qofaaf utuu hin taane dhiyeessii hegeree balaarra waan buusuuf hawaasa addunyaa mara miidha. Oomishi boba'aa dinagdee addunyaaf murteessaa ta'ullee Mohammad dubbataniiru. Biyyi boba'aa alatti ergitu ijoo Saawud Arabiyaan miseensa OPEC kennaa taatu 30 oomisha ishee guyyaatti barmeela 486 kan gaccabsitu ta'uu beeksifte. Sanbata dhuftu oomishtoonni miseensa OPEC hin taaneef Raashaadhaan hoogganaman oomisha guyyaatti barmeela 558 gaccabsuuf walii galan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti oomisha boba'aa murtaa'aa gochuun industiriin kun waggaa dhuftu akka dandammatu gargaara. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu kan itti gaafatamtoota gargaraatiin wal arguu jira. Kaabineellee filachuu jira. Kaleellee itti gaafatamtoota Facebook, Amaazonii fi Googulii fi itti gaafatamtoota gargaraatiin wal arge. Oduu namaaf qabatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hambaa seenaa biyya ofii kunuunsuun itti gaafatama hawaasa maraa ta'uu qabaa jechuudhaan aangawaan mootummaa tokko ibsaniiru. Waldoolii kiristaanaa Laallibalaa keessaa 2 suphuuf kan oolu gargaarsi maallaqaa mootummaa Yuunaayitid Isteets biraa ergamee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaallannee dhiyeessa. Galma waajjira qorannaa fi kunuunsa qabeenyaa uumamaa kan Itoophiyaa keessatti walga'iin guyyaa 2 turee fi kaleessa jalqabame irratti daayireektara waajjiraa akka ta'an obbo Yoonaas Dastaa haasawaa dhageessaniin waldootii kiristaanaa Laallibalaa keessa jiran keessaa 2 diigamuutti ega dhiyaatanii booda yaalii waggaa 2 ta'een qarshii miliyoona 20 ol baasii ta'ee iddoo duraatti akka deebi'an ta'uu yaadachiisan. Muuxannoo kanarraa argameen madaalii keessa gashuun attamitti sadarkaa biyyattiitti guddachuu akka danda'u kaayyoo walga'iin kun irratti dubbatu keessaa tokko jedhan. Qabeenya eeguuf kunuunsuu keessatti qoodii uummataa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru. ለውጣችን ግን ትላንትናችንን እያጠፋ የሚሄድ ለውጥ አለመሆኑን ማረጋገጥ ከህብረተሰቡ ውጪ የማንም ሚና ሊሆን ጅጅረምኒ ኬኛ አርገሙ ገሩ ከሌሰ ኬኛ ከበሌሱ ሳዴሙ አከንታኔ mirkaneessuun qooda waasaa ta'uun ala kan eenyuyyuu ta'uu hin danda'u.
qabeenya uumamaa irratti magaalotiin ijaaramaa jiru. Kanaaf ilaaluun qoodaa fi itti gaafatama hunda keenyaati jedhan. Lammiiwwan biyyattii qabeenya uumamaa jiran abbummaan akka ilaaluu qaban hubachiisuun immoo qooda waajjira keenyaati jedhaniiru. Walga'iin kun ituun jalqabameen dura ministeerri dantaa alaa kan United States jaarmiyaa World Moments Day jedhamu $500,000 haaromsuu waldootii kiristaanaa Laallibalaa 2 akka oolu kennuuf mallatteessuusaa beekameera. Gargaarsa akkasii addunyaa irratti biyyoota 100 ta'aniif kennamuusaa Finfinnee ka jiru Embasiin Ameerikaa ibsee jira. Kunis dhaloota boriif tursuuf akka ta'e dubbatameera. mata duree itti ceenaa kutaa Sudaan gama kibbaa hanga tokko keessatti fixiinsi gosootaa geggeessamaa jiraachuusaaf tarii immoo hammaachuu malaa jechuudhaan aangawoonni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Baatii adoolessaa keessa erga lolli haaraan ka'ee as hookkarri biyyattii keessaa hammaatee jira. Gurmuun tokkummaa mootummootaa ka Sudaan kibbaa siviilotaaf eegumsa gochuuf tarkaanfiin fudhannee jechuudhaan miseensonni hawaasa addunyaa qeeqanii jiru. Gabaasaa Jiil Kireeg namoota dhiyeessa. Juubaa keessatti qilleensi isaa baay'ee ho'aadha. Murni nageegumsaa loltoota Itiyoophiyaa waaree booda hojii eegumsa siviilotaa kan mooraa Pook jedhamutti bobba'anii jiran owa waaree boodaa sana keessa jechuudha. Mooraa sana keessa lammiiwwan biyyattii 39,000tu jira jedhamee yaadama. Ajajaa kumaa Aschaaloo Dagafaa murna loltoota Itiyoophiyaa eegumsa tokkummaa mootummootaa UNMIS jedhamuuf achi bobba'ee jiruuf ajajaa hojii geggeessaadha. After July crisis, the accomplishment of the patrol is increased from day to day. So there is rakkoo hamtuu adoolessaati asitti eegumsi naannoo guddoo wayyaa guyyaan lafee eegan gargariin cute eegumsi kunin halkanillee guyyaallee lafee eegan walum qixxee eegan. Yeroo baatii adoolessaa keessa magaalaa Juubaa keessatti hookkarri ka'ee turetti humnoonni nageegumsaa tokkummaa mootummootaa uummata siiviliif eegumsa gahaan goone ka jedhu ba'iin qorannaa tokkummaa mootummootaan geggeessame eega ifa ba'e booda qajeelfamni haaraan hojiirra oolfamaa jiru eegumsa uummata siivilii haala duraarra daran dabaluutti ka fuuleffate. Baatii adoolessaa yeroo Juubaa keessatti hookkarri ka'e sana namoota 300 oltu ajjeesame. Humnaan gudeeddii saaminsiif aleellaan kabiroon illee gabaafamanii turan. Akka gurmuun nageegumsaa tokkummaa mootummootaa UNMIS jedhamu bakkawwan eegumsa lafarraa ol ka'oo ta'aniif naannoleen meeshaa waraanaa irraa walaba ta'an akka jiraatan tolfamuusaas beeksisee jira. Naannoo mooraa qubinsa namootaa qe'ee ofirraa buqqa'anii kanatti dubartoonni qoraan funaananillee yeroo ammaa eegumsaan kan isaan ba'anii galan. Ammaan dura humnaan gudeeddii hedduun gabaasamuunsaa dubbatamee jira. Hiriyoota ishee humnaan gudeedaman akka beektu ka dubbattu dubartiin qe'ee ofirraa buqqaatee mooraa Pook keessa jiraattu Elizaa Joosef amma garuu eegumsi wayyaa'ee jira jetti. Yeroo ammaa ala buluu nan danda'a yookaan ala ba'uu nan danda'a. Yeroo duraa yeroo wal waraansaas ture sana garuu gad ba'uuyyuu hin danda'uun ture jettee dubbatti itti dabaluudhaan namni qe'ee ofirraa buqqa'e ka biraan garuu jireenyi ammallee dukkanaawaadhaa jedha. Bisaan nugaa hin qabnu, nyaata dhugaatii nugeetti hin qabnu, nagaalleen guddoo dansaaniif jireenyi akka malee bade. Ijoolleen barnoota hiyyaatu, jaarroleen fayyaa dhabdammoo qorsi waan hin arganneef dhumatti tun rakkoo guddoo. Humnoota nageegumsaaf nageegdota tokkummaa mootummootaa gidduu wal muddiinsa guddaatu jira. Sudaan kibbaa humnoonni nageegumsaa dabalataan 4,000 akka achi bobba'an yaada dhiyaatee ture fudhachuu diddee turte. Amma garuu hojiin teeknikaa bobba'iinsa kanaa kan hojjetamaa jiru ta'uyyuu yaada isaa fudhattee jirti. Dubbiimaan UNMIS Shaantaal Persaawud akka jedhanitti humnoonni nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 12,000 achi bobba'anii jiranillee walabummaan socho'uu hin danda'ani. Ministeerri odeeffannoo Sudaan kibbaa Maayikil Maakuyi garuu tokkummaan mootummootaa maallaqa gargaarsaa funaannachuuf jecha aboosaaf kennamerra ce'ee namoota qe'ee ofirraa buqqa'aniif mooraa Pook jedhamu ijaare jechuudhaan falman. We are still being restricted from conducting patrols across the country, not just in Juba. Dubbi himaan UNMIS Shaantaal Persaawud garuu mooraaleen ijaaraman ka Pook jedhaman mooraalee dhaabbatoo miti jedhu
Ammaaf loltoota Itiyoophiyaatu konkolaataa tokkummaa mootummootaaf akkasumas lafoodhaan mooraalee sana to'ataa jira. Sa'aatiin galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:00. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti dhibee busaaf HIV addunyaa keessaa laalchisuudhaan gabaasaalee ergaman jaallannee dhiyeessa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasaasaa waggaa dhiyeenya kana baaseen dhukkuba busaa gamattiisuun jijjiiramni jabaan akka argame ibsee jira. Keessumaa sagantaa to'annaa dhukkubichaa daa'immanii fi dubartoota ulfaa kanneen Afrikaa keessaa irratti haala jabaadhaan bu'aa quubsaa argamsiisee jira jedheera. Garuu hanqinni maallaqaa mudate hojii to'annaa dhukkubichaa danquu malaa yaaddoo jedhu qaba. Lakkoofsi namoota sababa dhukkuba busaan dhumanii waggootii darban 16 keessatti walakkaatti gadi cabee 400,000 ga'uusaa ibse. Afrikaa keessatti gama dhukkuba busaa ittisuun saaphana siree kan dawaa farra bookee yookaan biinni busaa daddabarsituu gargaaramuun bu'aa gaarii argamsiisuusaa Dr. Joe Lyons mana barumsaa qulqullina namaa fi dhukkuboota gammoojjii Landanirraa dubbataniiru. The progress is that now 53%, just over half that target population, and it's a very large target. Jijjiiramni argamee amma dhibba keessaa harka 53 ta'ee jira. Walakkaa uummatichaa ni caalaa jechuudha. Uummanni harka caalaan naannoo dhaqqabuudhaaf rakkisa ta'e keessa jiraatu. Harki 53 kun yeroo ammaa saaphana siree argatanii jala rafaa jiru. Milkaa'inni kun argamuun waan akkaan gaariidha. Dawaan biifamu kasilaa bookee busaa dhukkubicha daddabarsitu akka ajjeesu barbaadame yeroo ammaa ajjeesuu dadhabaa jira jedhan. Insecticide resistance is spreading very rapidly. Now that we're achieving those high levels. Bookeen kun dawaa biifamuun ajjeefamuu dadhabuun kun ariitiidhaan babal'ataa jira. Iddoo baay'ee dhaqqabuudhaaf tarkaanfiin fudhatame milkaa'ina argamsiiseyyuu dawaan bookee yookaan biinni ajjeesuu dadhabamuun kun iddoo baay'eetti babal'ataaf iddoo hanga tokko keessatti immoo daran hamaa yookaan jabaataa jira. Fakkeenyaaf Afrikaa keessatti bookee dawaan ajjeesuun dadhabamuun kun lakkoofsa uummata jiru dachaa 1,000 dawaa duraa dhaabachuudhaan isaa gaafannee jirra. Waggootii darban 5 keessatti namni tokko dhukkuba busaan qabamuu fi qabamuu dhabasaa qorachuuf qorannaan gaggeeffamu akkaan dabalee hatattamaan wal'aansa fayyaa argatanii lubbuu ofii du'arraa baraarsuuf gargaaree jira. Keessumaa gama ijoolleen jedhu Dr. Lyons. What's clear now is that we need to do much more differentiated mala adda addaa gargaaramuudhaan bookee busaa ittisuudhaaf akka yaaluu qabnu amma ifataa dhufee jira. Waan iddoo hundumatti hojjechaa turre keessa deebinee ilaaluu qabna. Addunyaa irratti dhukkuba busaa jiru keessaa harka caalaan biyyoota Afrikaa uffee Saaraa gadii keessatti argama. Kunis bara darbe jechuun 2015 keessa du'a sababaa busaan addunyaa irratti dhaqqabe keessaa harka 92 qabata. Dr. Pedro Alonso Fernandez sagantaa ittisa busaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Dhukkuba busaa ittisuuf yaaliin ta'u hanqina maallaqaan danqamaa jira jedhan. The last 5 years we have seen no increase on the level of funding. Waggoota dabran 5 keessatti biyyoota busaan qabe keessatti maallaqni arjoomtoota addunyaa biraas ta'e kanneen biyyoota keessa jiran biraa kennamu dabalaan jiru kan argine. Maallaqni barbaachisu kun hin argamu taanaan immoo busaa to'annaa jala oolchuudhaaf karoorri qabnu milkaa'uu hin danda'u. Waggootii darban 5 keessatti biyyootii busaan rakkataniif maallaqni arjoomtoota addunyaa biraas ta'e kanneen biyyootii keessa jiran biraa argame dabalaan jiru. Maallaqi barbaachisu kun hin argamu taanaan immoo busaa to'annaa jala oolchuuf karoorri qabnu milkaa'uu hin danda'u jedhu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti ijoolleen dhukkuba busaan akka hin qabamne ittisuuf yookaan kanneen dhukkubichaan qabamaniif wal'aansa barbaachisu gochuuf hojii kana caalutu hojjetamuu qaba. Du'a sababaa busaan dhaqqabu keessaa harka 70 kan ta'u ijoollee umriin isaanii 5 gadii kan miidhu ta'uun ibsameera. Guutummaa addunyaa irratti uummata vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 40 kan ta'an
vaayirasiin sun qaama isaanii keessa jiraachuu hin beekan jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n kan muddee tokko yaadatamee oolu guyyaa eedsii addunyaa sababaa gochuun kabaase gabaasni kun namoonni vaayirasii HIV qaama isaanii keessa jiraachuuf jiraachuu dhabasaa dhuunfaan baruu akka danda'aniif meeshaa gargaaru bal'inaan akka argataniif falmaa jira. Meeshaa ittiin dhuunfaadhaan vaayirasiin HIV jiraachuuf dhiisuusaa ittiin baran kun argamuun namoota hedduun akka ofiin of qorataniif karaa baneera. San boodas attamitti wal'aansa barbaachisu akka argatan yookaan mala ittiin ofirraa ittisan argachuuf isaan gargaaraa jedhu daayirektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Margaret Chan. Gabaasni ba'e kun akka hubachiisetti dhiironni dhiira waliin quunnamtii saalaa raawwatan ituu meeshaa ittiin dhiiga isaanii laallatan kan argachuuf carraa qabaatanii maalirraa akka jiran baruuf carraa jiru dachaan dabalaa jedhameera. Gabaasni kan biraa akka agarsiisutti Keeniyaa keessatti meeshaa ittiin dhuunfaan dhiiga laallatan kun dubartii ulfaa fi abbaa warraa vaayirasii HIV qaama keessaa qabaachuuf dhabuu ilaalamuudhaaf gargaaree carraa jiru dachaan dabaleera jedha. Meeshaan dhuunfaan ittiin of qoratan kun dhiiga quba harkaarraa waraananii fuudhuudhaan itti coobsanii daqiiqaa 20 booda waan jiru beeksisa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Kanneen vaayirasii HIV qaama isaanii keessa akka jiru baran kun gara kiliinikaa yookaan wiirtulee fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquudhaan irra deebi'anii mirkaneessuu qabaa jedha qajeelfamni WHO'n baase. Carraa ofiin dhiiga ofii qorachuu kun keessumaa kanneen gara wiirtulee fayyaa dhaquun ilaalamuuf danqaa adda addaa qabaniif hedduu gargaara. Kana malees uummata maallaqa dhabarraa kan ka'e dhiiga isaa qorachiisuuf akkasumas wal'aansa argachuu hin dandeenye qorannaan dhuunfaan gaggeeffamu kun bu'aa qabaaf. Waggootii darban 10 keessatti uummanni waa'ee HIV AIDS akka baru akkasumas wal'aansa barbaachisu akka argatu gama gochuun fooyya'insi guddaan akka jiru jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Waggaa 11 dura jechuun bara 2005 kanneen vaayirasii HIV waliin jiraataa turan keessaa harka 12 qofaatu vaayirasiin kun qaama isaanii keessa akka jiru beeka ture. Waggaa darbe jechuun bara 2015 keessa garuu lakkoofsi kun gara harka 60tti ol guddate. Kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa immoo yeroo ammaa dawaa farra eedsii kanneen argataa jiran harka 80 ga'anii jiru. Kana malees hayyoonni saayinsii yeroo ammaa talaaliin vaayirasii HIV irratti hojjetu yaaliidhaaf Afrikaa kibbaa keessatti hojiirra bal'inaan oolaa jira. Kana malees qaama namaa keessaa caasaa dhukkuba ofirraa ittisuuf gargaaramu antibodies jedhaman haala vaayirasii HIVtiin qorataa jiran. Qorannaa tokko kan yuunivarsiitiin Pensilveeniyaan gaggeeffame kana gochuun akka danda'amuu malu agarsiisee jira. Dr. Pablo kanarraa kanumaan xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Akkuma beektan egaa sagantaawwan keenya as raadiyoon irratti darban warra kallattiidhaan dhaggeeffachuudha carraan arganne karaa marsariitii keenyaa www.voaafaanoromoo.com akkasumas immoo feesbuukidhaa fi tiwutarii irratti sagantaawwan keenya amma danda'ame simbiraan geenya. Maamiltoonni gama sabquunnamtii hawaasummaatii fi marsariitiin sagantaa keenya hordoftan immoo yaada sagantaa keenya irratti qabdan baay'inaan nuun geechanii saniif galatoomaa isiniin jechaa yaada keessan amma tokko deebisnee sin dhageechisna. Haaluma kanaan egaa sagantaawwan tibbanaa keessaa gabaasa oggaa CPJ'n yookaan immoo dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf dhaabbate baase irratti gabaasa dhiyeessineen oggaa darbe keessa Itoophiyaan gaazexeessitoota 16 hidhuudhaan Afrikaadhaa sadaffaarra jiraachuushii ibsinee turre. Qophii san irratti dhaggeeffatoota yaada nuu kennan keessaa Raappaa Mohaammed raajii maali anumta Oromootu odoo lakkaawwame sanii oli jechuudhaan lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii biyyattii keessatti san caaluu akka malu nu ibseera. Raappaa yaada keetii galatoomis hin jedhu. Gara yaada hafeetti hoo dabarre kuusaa jechootaa loqoda Oromoo hunda of keessaa qabu jechuudha. Karoora fi jalqabbii jiru laalchisee sagantaa ogeessota waan kana hojjetan dubbisne irratti Gabeenaa Baachaa nuuf jiraadhaa beekumsa guddaa nuuf qabaadhaa hundumaa isinirraa eegnaa jedheenira ogeessota kanaan.
Maamilli biraan Ifaa Taammanaa immoo akkamitti teessoo keessan argachuu dandeenyaa jechuudhaan gaafateera. Ifaa Taammanaa teessoo ogeessota kanaa isaan gaafannee karaa ergaa keessaa siin geenyaa jenna. Ogeessonni kunis sagantaa kana dhaggeeffachaa jiran si quunnaman jennee abdii qabna. Maamilli keenyaan biraan hangaafii nu dhiyeesse immoo maamila feesbuuk irratti nu hordofu Abdoo Abduqee jedhama. Sagantaa keessan akkamittan hordofuu danda'a jedha. Abdoonis ta'ee maamiltoonni biraa gaafii kana qabdan egaa sagantaa keenya akka baay'eedhaan hordofuu dandeechanii tamsaasa kallattii raadiyoo irratti wiixataa hamma jimaatatti dabarsinu kallattiidhaan dhaggeeffachuu dandeechanii warri kallattiidhaan dhaggeeffachuudha carraa hin arganne yookaan immoo yeroon isin hin mijanne marsariitii keenya akkuma duras jedhe ammas irra isinii deebi'uudha VOA Afaan Oromoo.com Facebook irratti Facebook/VOA Oromoo tiwutarii irrattis @VOA Afaan Oromoo hojjettanii nu iyyaafattan sagantaawwan keenya hunda salphumatti argachuu dandeechanii ammaaf egaa yaada fi gaafii dhaggeeffatoonni keenya nu dhiyeessan asumarrattan dhaabaa ammas yaada qabdan hunda sagaleedhaan yoo nu kaa'uu barbaaddan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 11 222 225 9942 ekstenshinii 13 lakkoofsa san irra isinii deebi'uudha duwwaa 11 222 225 9942 ekstenshinii 13 bilbiltanii yaada keessan nu biraan ga'uu dandeechan karaa feesbuukii karaa marsariitii keenyas akkasuma nuyis egaa yaada isin qabdan hannu biraan geechan deebisnee maamiltoota keenyan geenya jechuudha hundi keessan yaada keessaniif gaafii keessaniif qeeqa keessanii fi walumaa galatti ergaa nu biraan geechaniif galatooma isiniin jenna. raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.